Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baankota keessa baankii dashaniin biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankii dashaniin biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraan manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib share laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon koo gabaabaadhaa jechuudha. Akkam baay'eetti daqiiqaa 10 isarraan kan hafe daqiiqaa 8 jechuudha. Daqiiqaa yeroo baay'ee namatti fudhatu jechuudha. Kan salphumatti jechaadha. Kun immoo namoota hundaaf faayidaa guddaa qaba jedhee yaadeen qabadhee dhufa waan ta'eef guyyaa hunda jechaadha. Keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan ani tokkicha isaan dubbada waan ta'eef isin immoo hammuma qabdan saniin baay'ifatu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkuma jedhe guyyaa har'aa akkuma jedhe baankii dashaniin biyyoota 7 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan karaa baankiitiin illee tokkicha dubbada waan ta'eef isin immoo hammuma qabdan saniin baay'ifatu jechuudha. Guyyaa kalee immoo akkuma beekamu baankii Oromiyaati. Guyyaa har'aa immoo baankii Qajareen akkuma jedhe baankii dashaniinan biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Gabaabumatti jechaadha. Itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraacha jechaadha. Akka baankii miti jechaadha. Akka baankii miti sa'aatitti yookaan sekoonditti jijjiirramaa jechuudha. Baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 jijjiirramaa jechuudha. Kanaafan karaa baankii Qajareen dhufadha. Itoo qabadheen dhufa. Itoo blackmarket garuu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 kana qabadhee dhufa jechuudha. Maaliif jijjiirrama waan ta'eef guyyaadhaan yookaan guyyaatti yeroo 5 6 jijjiiramuu danda'a jechuudha. Itoo blackmarket utuma san online irra jiraniyyuu in jijjiiramaa jechuudha. Yookaan dabalaa yookaan in hir'isaa jechuudha. Dhaabbataa miti jechuudha. Akka baankiin guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 jijjiiramaa jechuudha. Itoo blackmarket garuu akkuma jedhe sekonditti sa'aatitti jijjiiramaa yookaan hin geeddaramaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu kanan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firaankii, Koronaa, Turkii liree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin biyyoota 7 jechuudha. Baankii dashanii kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachi guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Karaa itoo blackmarket guyyaa har'aa guyyaa kalee caala dabalee jira jechuudha. Salphumatti Itoophiyaa kana keessa dabalaatuma jira. Guyyaa kalee xiqqoo bal'asee ture. Guyyaa har'aa immoo dabalee jira jechuudha. Dhugaa biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Gabaabumatti karaa itoo blackmarket guyyaa har'aa biyyoonni 20 dabalanii jiru jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundaa Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Akkasuma guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 66 fi saantiba 93. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 43 fi saantiba 51. Kan ittaanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 19 fi saantiba 53. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 93 fi saantiba 85. Kan ittaanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 9 fi saantiba 88. Hoomar riyaalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 34 fi saantiba 34. Kan ittaanu Duubaay dirhaamin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 41. Akkasuma immoo Duubaay dirhaami tokko karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii dashaniin birrii 39 fi saantiba 07.
Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 54. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 38 fi saantiba 25. Kan itti aanu Kuweet Dinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 44 fi saantiba 75. Baareen Dinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 42 fi saantiba 52. Chaayinaa Yuwaan tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 43. Kan itti aanu Joordaan Dinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 35 fi saantiba 39. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Starlingiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 90. Akkasuma immoo Paawundi Starlingiin karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 93 fi saantiba 74. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 93 fi saantiba 80. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 66 fi saantiba 47. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 7 fi saantiba 71. Koronaan tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 60. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 00. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 51. Yemen Riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 69. Israa'el Shekeliin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 51 fi saantiba 42. Hindiyaa Ruupeen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 87. Kan itti aanu Paakistaan Ruupeen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 58 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkuma jedhe immoo karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii dashaniin biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaan Beerut jirtan jechaadha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Joordaanii fi Beerut fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii Dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo Dinaara osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas warroonni Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Beerut yookaan Libneenii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerutii yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundota keessaa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Birriin Paakistaan fakkeenyaaf tokko isaa birrii tokkicha Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Akkasumas birriin Yemen illee akkasuma jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin Beerutii yookaan Libneenii jechuudha. Paawundiin biyya sana baay'ee waan xiqqoo taateef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti doolaarota 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Kun aduma 3 maqaa dhahee malee akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Paawundiin illee baay'eetu jira, doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Muraasa maqaa dhahee malee jechaadha. Salphumatti isin doolaarota kana keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni akkuma jedhe warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu malee salphumatti birrii biyya sana hin ta'u jechuudha. Fakkeenya warroonni Joordaan jirtanii Dinaara osoo hin taane warroonni Beerut yookaan Libneen jirtanii immoo paawundii biyya sana osoo hin taane Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko jechuudha. Karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattanii warroonni Joordaanii fi
Beerut jirtanii jechaadha birrii 100 fi birrii 66 fi saantiba 93 herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Maaliif Ameerikaa doolaariin tokko kana ta'a waan ta'eef jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo hergattan jechaadha. Baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii dashan yoo hergattan jechaadha. Guyyaa har'a Ameerikaan doolaariin tokko karaa baankiitiin jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko baankota keessa immoo baankii dashanii birrii 100 fi birrii 43 fi saantiba 51 jechuudha. Salphumatti kanaan herreeggattu jechuudha. Warroonni Joordaanii Beerut mana madaabii jirtanii jechuudha. Salphumatti birrii biyya sana osoo hin taane Ameerikaa doolaaraan herreeggattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon qorraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.